عليكم ورحمة الله وبركاته. زرتوا بلوان كان لك رجال قراب بس جرت ترجم كانوا بقى جرات نسين يجار ما سيارة ده دي فما سن رام بدي هدوم بيجي فيه وأنت فرام فيديو رابو أبو هرا لهم هروس تو زوجي تاجر مو لك ما في يا سلام أكملتي ميجيني جانا فليك سانك أولادك شو لكوني جرات مسيتي ganaa keessatti hashwaawwan baay'ee hojjechuu kan jira. Akkasii isiniin jedhamee bakka kanatti maal akkamitti naqu wajjin isinitti argisiisa. Qopheeffadhee jira asitti waa baay'ee habba shunkurtii, warqalgaar, jirfaa, heel bakka tokkotti affeerriin jira kan bishaan itti naqee jechaadha. Sana booda hanga waliin turtii gaariin isiniin jedha. Maal sarara? Anche esce sarrafi? Tabbaka. Zargi nur min እንዳለኛ አናቅም መቼም መስራት ብቻ ነው እና ያው ዛሬ ከተጃሰርግ ነው ወይ ደሞ እንግዲህ አከሰስን እንጀራኩን ወመን ብሻን ለኪሳት እንትነቀ ዘራ ብቻ ዘርቴ ጋር እንጀራ ዋው ደቤል ፈንዝራ hashwa hojjedheen jira iddoo kanatti zabibii shunkurtii hawaatii waliin jechaadha xabbase foon amma argitan affeelamaa jira isa gidduu harroostoo isaa jechaadha gidduutti naqoof roozii affeeleen jira laa roozii akkamitti akka affeele daqiiqaa 5 qofan keessa tursiise bishaan keessa roozii jechaadha maaliif ganaan garaa keessatti waan naqoof sirriitti bilchaachuu hin qabu rooziin bilchaatee caccabuu hin qabu jechaadha maaliif hashwaadha keessatti namni hojjete waan argatani kun rooziin kun kan bilchaatedha sirriitti hin bilcheessitan jechaadha amma kana gidduu isaatti naqeetan kalqaa hojjechuuf waliin hin maka hashwaa jechaadha yaa salaam akkatti yoo amma silatoo sirriitti bilchaate yeroon akkatti waliin maku caccaba tureeyyi anamma oolaa xiqqishuudha nama akkaata duuda dhumsii jira gidduutti naqee shaffanii bareechee gistuu hirmaree deebisee Froni galcha jechaadha. Yaa salaam. Amma kuni osoo waa rooziin jalqaba sirriitti bilchaate akkatti firfirraa'ee naaf hin dalagu jechaadha. Hashwaan akka argitanii yaa salaam. Amma fidanii maxaa waan nutti shoofu. Nama jadi harus tercina bercakap gara gedung nakesan seroni gascai cara mereka saya sakode komponen setiap cara jerat itu dua mereka tisake jerat setiap hashwa ya salam malfak kata dia apa meniki kasih insyaallah angkat umur saat ini wajib turap malfi disti auto gedordat pita ada bercakap karena berjacang disti ridane syafane kafolin sasurut ini jalah hebani dekina bercakap Kuna fonis bilchaate hashwaa gidduu naqnee jirra. Amma kunoo shaffannee gidduu naqnee bilchaate ruuzii gidduutti naqeen jira. Gubbaa isaa immoo kaarootii hashwaa dibeen jira. Kalaas amma firoonii galchuufni itti gaarii. Kana lahamiin keenya keessatti ta'ee jiraan isaa nu bareedee bilchaate. Ruuzillee kana bilcheessan jira bishaan foonitiin ruuzii qopheessan jira akkanatti akkasitti akka mandiitti hojjetee jira jechaadha ruuzii.